barattoota keenyaa akkam jirtu nagaan koo isiniif haa ta'u. Har'a barnoota fiiziksii keessatti deebii gaaffiilee dhuma boqonnaa lammaffaarraa paartii lammaffaa ilaallaa jechuudha. Barnoota keenya kutaa darbee keessatti deebii gaaffiilee dhuma boqonnaa lamaa paartii tokkoffaa yookiin dhugaa fi soba akkasuma filannoo ilaallee turre. Amma immoo kan nuti waliin ilaallu short answerii question kan jedhu tekstii buukii keessanitti paartii 3 jedhee kan jiru ilaalla jechuudha. Egaan short answeriin kun maal jedhee jalqabaa gaaffii tokkoffaa irratti what is different between interval scale and the ratio scale jedha. Kana jechuun garaagarummaan interval scale fi ratio scale gidduu jiru maali jedhee nu gaafata jechuudha. The difference jechuun garaagarummaan interval scale fi ratio scale gidduu jiru maali jedhee nu gaafata jechuudha. Deebiin isaa the interval scale does not have meaningful or zero absolute 0 points jedha. In other words, 0 does not represent the absence of quantity being measured. Kana jechuun interval scale yeroo jennu maalidha? The scale does not have meaningful or absolute 0. Gatiin isaa yookiin hammi safarame tokko 0 ta'uu kan hin dandeenye interval scale jenna jechuudha. Interval scale fi ratio scalein waa safaruuf wantoota yeroo safarru yookiin interval scale yookiin ratio scale fayyadamna. Interval scalein gaa wanti tokko safarame hamma hin qabu yoo ta'e 0 dha jennee kaa'uu hin dandeenyu jechuudha. Kanaaf in other words 0 does not represent the absence of quantity being measured. Wanta safarame tokko 0 dha jennee gatii isaa kaa'uu kan hin dandeenye interval scale jenna jechuudha. Kanaaf intervaliidhaan keenya malee 0 dha jennee kaa'uu hin dandeenye jechuudha. Kanaaf interval scale keessatti wanta safarame tokko addition, subtraction walitti da'uu fi walirraa hir'isuu ni dandeenya. Multiplication and division baay'isuu fi hiruu garuu hin dandeenyu jechuudha yookiin immoo gatii hin qabu jechuudha. Fakkeenyaaf temperature yoo safartan temperature 0 dha jennee kaa'uuf hin rakkannaa jechuudha. Okay, ratio scale. Ratio scale yeroo jennu ratio scalein a true or absolute point 0 point argachuu dandeenya jechuudha. Wanta tokko safarree hamma hin qabu yoo ta'e hamma isaa sana 0 dha yookiin immoo pointiin isaa absolute pointiin isaa 0 ta'uu ni danda'a jechuudha. Kan danda'u sun ratio scale jennee keenya jechuudha. Kana jechuun 0 indicates the absence of measured quantity. 0 jechuun maal jechuudha gaa wanti safarame sun hamma kan hin qabne yookiin 0 waan ta'e kaa'uu dandeenyudha jechuudha. In this allows all arithmetic operations. Kun immoo arithmetic operationiin yookiin kanneen akka ida'uu, hir'isuu, baay'isuu fi kan akka hiruu as keessatti ni hojjetu jechuudha. Ni hojjetu. Fakkeenyaaf 8 hojjaa wanta tokko yoo fudhanne hojjaan qabu yoo ta'e 0 dha jennee kaa'uu ni dandeenya jechuudha. Hojjaa qabu yoo ta'e meetira 5 yoo jenne meetira 5 jenna. Hojjaan isaa 0 dha yoo ta'e immoo 0 meetiri jennee kaa'uu ni dandeenya jechuudha. Isaan kun egaa heitii wanta tokko walitti ida'uu ni dandeenya. Akkasuma walirraa hir'isuu, waliin baay'isuus ni dandeenya jechuudha. Isaan kun arithmetic operation yookiin immoo operation kanneen akka baay'isuu, hiruu fi arfanuun isaaniiyyuu gatii qabu yookiin immoo ni hojjetu jechuudha ratio scale keessatti. Kanaaf egaa physical quantity yookiin immoo dameen barnoota fiiziksii baay'inaan egaa physical quantity kana keessatti ratio scale akka fayyadamullee yaadachuu qabdu jechuudha. Gaaffii lammaffaan how many seconds are there in 12 hours? Kana jechuun sa'aatii 12 keessaa sekendii meeqatu jira yookiin immoo sa'aatiin 12 sekendii meeqa ta'a jedhee nu gaafata jechuudha. How many seconds are there in 12 hours? Sa'aatii 12 keessa sekendii meeqatu jira jedhu. To do this or to solve these questions,
Let us remember the previous class that 1 hour is equal to 60 minutes and 1 minute is equal to 60 seconds. Kana jechuun sa'aatiin tokko daqiiqaa 60 akka ta'e, daqiiqaan tokko immoo sekendii 60 akka ta'e irraanfachuun qabdanii kana yaadachuu qabna jechuudha. Kana erga yaadannee if you remember this standard we can solve the 12 hours to seconds. Okay? Kana jechuun egaa sa'aatiin 12 wal qixa sa'aatii 12 baay'isuu daqiiqaa 60 minute per hour baay'isuu 60 second per minute is equal to 43,200 second ta'a jechuudha. Yookiin immoo 43,200 secondii ta'a jechuudha. Kana jechuun dura maalitti jijjiirraa? Gara miniitiitti jijjiirraa. Achi booddee deebinee immoo gara sekendiitti jijjiirraa jechuudha. Okay? 1 houriin wal qixa 60 miniitii yoo ta'e 12 houriin immoo 12 houriin meeqa ta'a jennee kiriis kiroosii goonee arganna jechuudha. Kunni nuti argannu kun maalidha? Miniitiidha jechuudha. Miniitiin arganna. Miniitiin isa argannu kan ammoo ammas maal goona? 1 minute is equal to 60 secondii waan ta'uuf 60 secondii waan ta'uuf gatiin argannu sun immoo as keenyee sekendiitti meeqa ta'a? Miniitiin argannu sun meeqa ta'annee haala kanaan kaalkuleet goona jechuudha. The third question is what is measurement? What is measurement? Measurement jechuun maal jechuudha? Answer. Measurement is the process of determining the size, quantity, or degree of something or physical quantity based on standard unit or system. Kana jechuun safaruu jechuun maal jechuudha? Adeemsa nuti saayizii yookiin hamma wanta tokko yookiin baay'ina isaa yookiin digirii isaa yuunitii standardii ta'e fayyadamnee adeemsi nuti safarru sun measurement jenna jechuudha. Okay? Yookiin immoo barnoota keenya kutaa darbee keessatti maal jennee turre? Measurement is the process of comparing a known quantity with another quantity of this kind called unit measurement. Kana jechuun wanta yuunitii standard ta'e tokkoon wanta hin beekamne tokko wal bira qabnee yeroo safarru measurement jenna jechuudha. Measurement jechuun safaruu yookiin immoo wanta tokko hamma isaa, ulfaatina isaa, dheerina isaa, ho'ina isaa beekuudhaaf adeemsi nuti goonu sun measurement jenna jechuudha. Number 4, what is the difference between traditional measuring units and scientific measuring units? What is the difference? Garaagarummaa jechuudha. What is the difference between traditional measuring units and scientific measuring units? Kana jechuun garaagarummaan yuunitii duubattafoo fi yuunitiiwwan waaltaawaa ta'an yookiin immoo saayintifikii ta'an gidduu jiru maalidha? Garaagarummaan yuunitiiwwan duubattafoo fi saayinsaawaa yookiin waaltaawaa ta'an gidduu jiru maalidha jechuudha. Okay. Traditional measuring units jechuun they are based on cultural practice. Kana jechuun aadaa hawaasni durii yookiin otoo teknooloojiin hin babal'atiin itti fayyadamaa ture ji'a ilaaluudhaan, aduu ilaaluudhaan, gaaddiduu garagalaa ilaaluudhaan kan inni itti fayyadamaa ture traditional measuring unitidha. Kanaaf maal irratti hundaa'a? It is based on cultural practice. Gochaawwan aadaa irratti hundaa'a jechuudha. Bartee dur namoonni itti fayyadaman irratti hundaa'a jechuudha.
Kana jechuun lack of standardization waltawaa miti jechuudha. Lack of standardization jechuun waltawaa miti kan beekamtii argatee biyyoota garaagaraa keessatti waltawaa ta'ee kan beekame miti jechuudha. Kanaaf different countries or areas may have used different standards for the same units. Kanaaf biyyoonni garaagaraa kanuma mataa isaanii fayyadamu jechuudha. Fakkeenyaaf foot, yard, inch, mile, gallon, pound isaan kun kanneen akka faana keenyaa, ciqilee keenyaa, inchii, mailii isaan kun egaa barnoota keenya kutaa darbe keessattis deebi'aati dubbisaa dhaggeeffadhaa. Isaan kun maalidha? Duubatti hafuudha jechuudha. Inni nuti taakkuudhaan, ciqileedhaan, miilaan akkasuma gaaddidduuwwan garaagaraa ilaallee yeroo fa'aa murteessinu tiraadishinaaliidha jechuudha. Saayinsawaan immoo yookiin immoo waalteffamee yuunitoonni nuti fayyadamnu kanneen akkamiiti? Kanneen standardized ta'anii beekamtii argatanii addunyaa guutuun itti fayyadamtudha jechuudha. Standardized and universal. Okay? Waalteffamee akka addunyaatti tokko ta'ee itti fayyadamna jechuudha. Okay? This is scientific units are part of global agreed upon. Kana jechuun akka addunyaatti addunyaa walii galtee fakkeenyaaf dheerina safartu yoo ta'e dheerinni wanta tokko biyya Itoophiyaa keessatti kan inni ittiin safaramu meetira yoo ta'e Ameerikaa keessattis meetirumadha jechuudha. This is standardized ta'ee kan beekamedha jechuudha. So this is called international system unit or SI jennee yookiin kan waalteffamedha jechuudha. Kamtu scientific measuring unit kan nuti jennu kanneen akka waalteffaman yuunitiiwwan physical quantity torbawwan yeroo darbe ilaalle kanneen akka meetiraa, kiilogiraamaa isaan kun kanneen waalteffamanidha jechuudha. So based on physical constants kana jechuun kan isaan irraa hundeeffaman maalidha? Qaamolee safartamoo irratti yookiin dhugaa saayinsawiidhaan bira ga'ame irratti hundaa'aniitu jechuudha kan isaan beekamtii argatanii. Fakkeenyaaf meetri is defined based on the distance light travels in vacuum during a specific fraction of the second. Meetiriin kan irraa hundeeffame maalirraa? Fageenya aduun yookiin ifni hawaa keessa yookiin wanta hin argamne keessa darbee adeemu sekendii tokko keessatti adeemu irratti hundeeffameetu meetirri waalteffamee jechuudha. Okay, gaaffii shanaffaan define the following terms. Kanneen armaan gadii ibsi yookiin define godhi yookiin hiiki jechuudha. Define ibsi yookiin hiiki. Hiika itti kenni. Kanneen armaan gadiitti hiika kenni jechuudha. Fakkeenyaaf meetir, second, kilogram, length, time, mass, physical quantity. Okay. Sorry for this. This is mass. Okay. Mass. Define the following terms. Define the following terms. Meetira, secondii, kilograama, lengthii, time, maasii, physical quantity, derived physical quantity, fundamental physical quantity, scalar physical quantity, and vector physical quantity. Isaan kana irratti maal kenni? Hiika kenni jedha jechuudha. Kanaaf tokkoon isaaniitiif maal goona? Hiika kennina jechuudha. Kanaaf meetira jechuun maal jechuudha? Okay, look. Meter. The meter is the fundamental unit of length in the international system of units. Kana jechuun meetira jechuun maal jechuudha? Yuunitii waltawaa dheerina safaruuf nu gargaarudha jechuudha. Yuunitii waltawaa dheerina safaruudhaaf nu gargaarudha jechuudha. The fundamental units used to measure length.
Okay, it is defined as the distance that light travels in a vacuum. Okay, akkuma dura siin jedhee meetirree isaarraa argame adeemsa ifni vaakumii keessa sekendii tokko irra lakkoofsa amma kana baay'atu yookiin immoo 0.0000 wayii dhufa lakkoofsa tokko kana lakkoofsa kana yoo hirtan 00 tuqaa baay'ee dhufa. Adeemsa aduun vaakumii keessa adeemtee lafa qaqqabuudhaaf gootu irraa kan mogga'edha jechuudha. Kan mogga'edha. Walumaa galatti isin kan qabachuu qabdan the meter is the fundamental unit of length jenna jechuudha. The second is the SI unit of time. Kana jechuun immoo the fundamental unit of time. Okay? Unitii waltaawaa yeroo safaruuf nu tajaajilu secondidha jechuudha. It is defined by radiation period of the transition between two energies levels of the cesium 133 atom, making it is high precise. Kana jechuun immoo eessaa akka inni moggaafame secondiin eessaa moggaafame yookiin immoo frequency yookiin immoo radiationii energiin tokko qaama tokko gara qaama biraatti darbuuf godhu frequency yookiin immoo vibrationii inni argisiisu sanarraa ka'eeti jechuudha. Yookiin immoo kan inni mogga'e walumaa galatti second jechuun unitii waltawaa taayimiitii jechuudha. Kilogram no, the kilogram is the SI base or the fundamental unit of mass. Unitii waltawaa maasiitii jechuudha. Inni immoo eessaa mogga'e Planck constant number irraa kan dhufedha jechuudha. Planck constant number irraa kan dhufedha. Length yookiin immoo dheerina jechuun immoo maal jechuudha? Length is the measurement of the distance between two points. Safara tuqaalee lama gidduu jiru yookiin immoo fageenya tuqaawwan lama gidduu jiru dheerina jenna jechuudha. Dheerina jechuudha. Kanaaf the SI unit of length is what? Meetiridha jechuudha. Unitiin waltaawaan dheerina safaruuf nu gargaaru meetira ta'uusaa raanfatinaa jechuudha. Okay. The other one is time. Yeroo jechuun maal jechuudha? The time continuous progression of events from the past to the future. Kana jechuun maal inni continuous progression of events yookiin immoo turtiiwwan wantoota jalqabaaf dhuma gidduu jiru jennee turre. Kanaaf maal safaraa? Time jechuun eventiidha jechuudha. Event turtiiwwan wantoota darbee fi dhufu gidduu jiru jechuudha. In physics, time is one of the fundamental quantities measured in seconds. Kanaaf egaa taayimiin unitiin waltawaan taayimii sekendii akka ta'e yaadadhaa. Mass jechuun yookiin immoo hamma jechuun it is the measure of amount of matter. Hamma wantotaa kan safaru mass jennaan jechuudha. Mass yookiin hamma wantotaa. It is the fundamental quantity, physical quantity, and the SI unit is kilogram. Unitiin waltawaan maasii kilogram akka ta'e kutaa darbitti gabaannee turre. What is physical quantity? Qaamolee safartamuu jechuun maal jechuudha? Define godha. Physical quantity is any property of material or system that can be quantified and measured. Yookiin immoo qaamolee yookiin maateriaalota kam kan ta'an kan safaramuu danda'an jechuudha. Wanta nuti maal goonu measure gochuu kan nuti dandeenyu physical quantity dha. Qaamolee safartamuu jedhamu jechuudha. Derived physical quantity kan jedhaman immoo maalidha? Are quantities that are derived from fundamental quantity. Qaamolee safartamoo warra beekamoorraa yookiin kan hundeeffaman yookiin kan fudhataman derived physical quantity dha jechuudha. Bifa calculationiitiin physical quantity yookiin safartamoo lamarraa derived ta'anii kan ba'an derived physical quantity jenna jechuudha. Okay. Kan biraan fundamental physical quantity warri jedhaman immoo ofii isaanii irratti
kan hundaa'anii safaraman yookiin immoo qaamolee safartamoo biroo irratti kan hin hundoofne. They are basic quantities that cannot be derived from other quantity. Qaamolee safartamoo biroo irraa kan hin hundeeffamne yookiin kan hin dhufne fundamental physical quantity jenna jechuudha. Okay? Fakkeenyaaf length is measured by mass. By what? Meter. Lengthiin yookiin dheerina meetirumaan safarra malee qaama biraarraa kan dhufu miti jechuudha. Eeriyaan garuu height or length times width waan ta'eef qaamolee lamarraa kan dhufe waan ta'eef derived physical quantity ta'a jechuudha. Okay. Kanaaf let us continue. Scalar physical quantity. Scalar physical quantity yeroo darbee ilaallee turre. Scalar physical quantity kanneen jedhaman qaamolee kaal-dhabee yookiin kallattii warra hin qabnedha. They are physical quantities that are described by magnitude. Hamma qofaan kan ibsaman. Do not be involved direction. Kallattii kan hin qabnedha jechuudha. Okay? They are described by only magnitude, but they have not direction. Example: mass, temperature, speed, distance, energy, time. Those are scalar quantity, scalar physical quantity. The vector quantity or vector physical quantities are a physical quantities that are described by both lachuudhaan jechuudha. Both magnitude and direction. Hammadhaanis kallattiidhaanis ibsamuu kan danda'an vector physical quantity jedhamu jechuudha. For example, if you see velocity, force, displacement, acceleration and momentum, those are vector physical quantity. Hello students, we are on number 6. The question number 6 says that which SI units would you use for the following measurements? Safarawwan armaan gadiitiif unitii waaltaawaa kam fayyadamtaa isiniin jedha. Okay? For example, A says that the length of swimming pool. The length of swimming pool jechuun warra bishaan daakan. Fakkeenyaaf imeejii kana fidee asirra kanan isinii kaa'eef akka isin hubattaniif jechuudha. Warri bishaan daakan bishaan kuufamee fi kuusaa bishaanii sana keessatti meetirri kaa'amee fi eessaa gara eessaatti akka deeman kallattiin agarsiifamee jechuudha. Dorgommii olompikii irratti kan isaan hirmaatan. The length swimming pool kan jennu fakkeenyaaf kallattii kanarraa yeroo deemu hamma namichi sun ga'ee dhaabatu safaruudhaaf kan nuti gargaaramnu maalidha jedha. Length dheerina namichi sun bakka inni ka'ee itti dhaabatu sana safaruuf nu gargaaramnu maalidha. The mass of water in the pool. Bishaan kuufame sun immoo maaliin safarama? Hammi bishaan kuufame sana maaliin safarama? Caan immoo the time it takes as swimmer to swim a lap. Namtichi bishaan daaku kun daakee xumuruudhaaf yeroo hammamii itti fudhata? Yeroo itti fudhatu kan safaru unitii maalidha jechuudha. Kanaaf unitii maali nu gaafate jechuudha? The unit of length, the unit of mass, the unit of time. Okay, this is very simple. That means we have learned it in the previous class and also we have solved it with different questions. So the answer is the length of swimming pool is measured by meter. Okay, by meter. And the second is the mass of the water pool is measured by kilogram. And the final is the time it takes swimmer to swim the lap is measured by second. Okay, kun egaa gaaffiiwwan ja'affaarra kan jiru workii gaaffii boqonnaa lamaati. Okay, gaaffii torbaffaan immoo akkas jedha. The question number 7 says that
which instrument is used to measure the thickness of sheet metal. Kana jechuun meeshaan thicknessii sheet metalii safaruuf nu gargaaru maalidha jedha. Sheet metal jechuun sibiilota haphii jechuudha. Sibiilota haphii kana thicknessii isaanii kana safaruuf kan nuti gargaaramnu thicknessii ishee kana jechuudha. Thicknessii isaanii kana safaruuf kan nuti itti gargaaramnu maalidha? The answer is micrometer dha jechuudha. Micrometeriin kamidha yoo jettan meeshaa kana fakkaatudha. Micrometeriin kun thicknessiin sibiilli kun haphiidha yookiin xiqqaadha waan ta'eef meetiraan safaruuf waan nutti ulfaatuuf micrometeriidhaan safarraa jechuudha. The question number 8 says that write some safety rules. Kun immoo seerota of eeggannoo jechuudha. Yeroo laabii hojjettan egaa barsiisota keessa wajjiniin workshooppii galtanii laabii garaagaraa yookiin immoo yaalii yeroo hojjettanitti of eeggannoo isin gochuu qabdan maal fa'aa akka ta'e ibsi jedha jechuudha. The first one is always wear lab safety goggles. Uffannaawwan laabii keessatti gargaaraman kanneen kan harkatti kaawwatan kan uffataman jiru isaan godhachuun dirqamadha jechuudha. Number 2 is avoid wearing baggy clothing. Uffata babal'aa uffachuu dhiisuudha jechuudha. Uffata babal'aa bulky jewelry akkasuma wantoota gurratti yookiin mormatti kaawwataman wanti dhedheeraa yoo jiraate ofirraa baasuudha. Dangling bracelets yookiin immoo harkatti kan keewwataman isaan kanallee ofirratti godhachuu hin qabnu. Open-toed shoes or sandals. Caammaa miila keenya hin haguugne yookiin immoo kanneen akka siliipparii godhachuu hin qabnu jechuudha. Kuni kutaa barnoota keessanii keessallee jira. Safety rule kan jedhu boqonnaa 2 keessa irratti dabalee never work alone in the laboratory. Laboratory yookiin bakka yaalii geggeessitan keessatti hojii biraa hojjechuun hin eeyyamamu jechuudha. Itti aanee only books and notebooks needed for the experiment should be in the lab. Laabii keessatti short note waan itti qabattanii fi kitaaba keessan qofa qabattanii argamuu qabduudha. Read about the experiment before entering the lab. Kana jechuun immoo otoo laaboraatoorii keessan hin seeniin maal dubbisuu qabdu? Seera isaa dubbisuu qabdu jechuudha. Waa'ee laabii sanaa of eeggannoo sana sirriitti dubbisuu read gochuu qabdu jechuudha. Do not eat, drink, apply cosmetics. Nyaachuun, dhuguun, cosmetics garaagaraa afaan hidhii dibachuun akkasuma chew gum yookiin immoo mastiikaa tokkosuun wantoonni kun laaboraatoorii keessatti hin eeyyamamanii jechuudha. Never test chemicals yookiin immoo keemikaala laaboraatoorii keessa jiran qammasuun hin eeyyamamu. Tuquun harka keenya duwwaa tuquun illee hin danda'amu jechuudha. Kanneen akka asiidii isaan kun qaama keenya miidhuu waan danda'aniif report all accidents to the teacher immediately no matter how minor. Yookiin adagaan kamiyyuu yoo uumame xiqqoollee yoo ta'e akkuma inni uumameen maal gochuu qabna? Barsiisaa keenyatti himuu qabna jechuudha. Exercise caution when working with electrical equipment. Kana jechuun of eeggannoowwan shiboo elektiriikaa irra jiran hubachuu danda'uu qabna jechuudha. Perform only those experiments authorized by the teacher. Kana jechuun immoo wanta barsiisaa keessaniin ajajamtan qofa hojjechuu akka qabdan argisiisa. Wash hands thoroughly after the participating in any laboratory activities. Laboratory kamiyyuu hojjettanii gaafa xumurtan harka keessan akka ta'utti dhiqachuu akka qabdan kan haasawugaa safety rules yookiin immoo seera of eeggannoo yeroo laabii keessa turtan kan argisiisu warra kanadha jechuudha. Okay. The part 4 is work problem jechuudha. Work problem amma immoo kan nuti wajjiniin yookiin immoo calculation dha. Calculation kana keessatti maal jedha gaaffii tokkoffaanii? In one of the pans of the beam balance the mass is 3 kg. Kana jechuun baattuu yookiin immoo pans of
saayinaa yookiin saayinaa baattuu kiloogiraamaa yeroo kiloogiraama waan tokko yookiin immoo ulfaatina kiloogiraama waan tokko yeroo safarru karaa bitaa fi karaa mirgaa qabatte kan wal madaalchistu sana yookiin immoo ishee akka saayinaatti irra gadi kaa'amtu sana paansii jennaani. Paansii sanarra maaltu jira? Wantoota 3 kiloogiraamii, 900 giraamii, 90 giraamii fi 5 giraamii ulfaatantu irra kaa'amee jira jechuudha. Argitanii? Kallattii kanaa fi kallattii kana haa jennu. Kallattii kanaan waan 3 kiloogiraamii 900 waan ulfaatu 900 giraamii akkasuma 90 giraam and 5 giraam warri kun asirra kaa'amanii jiru jechuudha. Asirra kaa'amanii jiru. Kun immoo asitti wal madaalchisa jechuudha. Garuu in this direction kallattii kanarra kan jiru hin beekamu jechuudha. So what amount of mass should be placed on the other side of the beam balance to make it is balanced? Wanti kun wal qixxaatee akka taa'uuf balance godhee wal qixxaatee akka taa'uuf kallattii kanarra hammamtu kaa'amuu qabaa jedha. Okay? Kana jechuun maal jechuudha? Tootaalii ida'ama kiloogiraamota as jiranii kana nu gaafachuu isaati jechuudha. Wantoota asitti walitti kiloogiraama 3, giraama 900, giraama 90, giraama 5 kana yoo walitti idaane isa asirra jiru kanaan wal qixa ta'a jechuudha. Kanaaf tootaalii kana calculate gochuu qabna jechuudha. So the required is total mass. When you calculate the physical quantity, you should be give out the givanii yookiin kennamaa adda baafachuu qabdu. Kennamaan kiloogiraama 3, kiloogiraama 900, giraama 900 fi giraama 5 akkasuma immoo 90 giraamiin hafee jira asitti 90 giraamiin hafee jira. Isaan kun givaniidha jechuudha, kennamadha. So what is required? Barbaadamaan maalidha? What is required? The total mass. The total mass is required. So when we solve this, we should be first convert all masses to the same unit kilogram. Unitiiwwan kana gar tokkotti deebifachuu qabna jechuudha. Fakkeenyaaf 3 kilogram it is the same, it is 3 kilogram. 900 gram should be converted to 0.9 kilogram. 900 giraama kana gara maalitti deebisuu qabna? Gara kiloogiraamaatti. Yuunitii wal ta'amaan kiloogiraama waan ta'eef 0.9 kiloogiraamii ta'a jechuudha. 90 giraamiin immoo 0.009 kiloogiraamii ta'a. 5 giraamiin immoo 0.005 kiloogiraamii ta'a jechuudha. After that, we calculate total mass. Amma gaa hunda isaayyuu gara kiloogiraamaatti erga deebisnee booda maal goona? Walitti idaana jechuudha. Total mass is equal to 3 kilogram plus 0.9 kilogram plus 0.0 okay. This one is 1, 2, 3. This is 0.09. It is only 1, 0. Okay. 0.09 kilogram plus 0.005 kilogram. So this is equal to 3.995 kilogram jechuudha. Tootaliin maasii keenya kana ta'a jechuudha. Kanaaf maasiin nuti asirra keenyu sun 3.995 kilogram ta'a jechuudha. 5 kilogram kallattii kana yoo keenye isa kana faana maal ta'a jechuudha? Wal madaala jechuudha. Wal madaala. Okay. The number 2 is says that for each of the following symbols, write out the unit of in full and write what power of 10 it represents. Kana jechuun for each of the following symbol iddoo bu'ee armaan gadiitiif write out unit in full. Unit isaa guutii barreessi. Akkasumas immoo
write the power 10 power 10tiin bakka buusiitii kaayii isiniin jedha. Mee maal jedhaa? Maayikiroo G jedha jechuudha. Maayikiroo G jechuun maal jechuudha? B'n immoo mg jedha. Kun maalidha? Simbooliidha jechuudha. Simboolii. Lachuun isaayyuu simboolii. Maayikiroo G jechuun maal jechuudha? Maayikiroo giraamiidha jechuudha. Maayikiroo giraamii kana egaa yeroo solvi goonu maayikiroo G een kun egaa unit in full yeroo barreessinu maal ta'a? Maayikiroo giraamiidha jechuudha. Maayikiroo giraam yookiin maayikiroon kanaan bakka buutii simbooliin maayikiroo ishiin kun maayikiroo giraamiidhaan fuulii yeroo barreessinu barreeffamni isaa kana ta'a jechuudha. Paawuriidha yeroo keenyu immoo maayikiroo jechuun maal jechuudha? 10 power of negative 6 jechuudha. 10 power of negative 6 giraamiidha jechuudha. Maayikiroon kun 10 power of negative 6 akka ishiin taate yaadachuu qabna jechuudha. Kanaaf 10 power of minus 6 giraamiidha jechuudha. Therefore maayikiroograam argitanii maayikiroograamiin sun yookiin immoo 10 power of negative 6 giraam goonee fuulii isaa barreessuu dandeenya jechuudha. Mg yookiin immoo miiligraam jechuudha. Unit in full is miiligraam. Mg jechuun miiligiraamii ta'a jechuudha. Paawuriin isaa immoo 10 power of negative 3 jechuudha. Power 10 isaa 10 power of negative 3 giraamiidha. Therefore milligrams or mg is equal to 10 power of minus 3 grams akka inni bakka bu'uugaa asirratti hin hubattu jedheetan yaada jechuudha. Okay, the question number 3 says that the doctor went to know the age of his patients and asks him how old he is. Kana jechuun doktoriin tokko umurii dhukkubsataa isaa baruu barbaadee maal godhee hin gaafatee jedha. The doctor went to know the age of his patient and asked him how old he is. Doktoriin tokko umurii dhukkubsataa isaa baruu barbaadee umurii isaa haga inni ta'e gaafate. The patient replies that he is 25 half years old. Kana jechuun dhukkubsatichi maal jedhee deebisee fi waggaa 25 fi tokko lammaffaa yookiin walakkaadha jedhee deebisee jechuudha. What is age of patient in months? Argitanii? Kun egaa waggaa 25 fi walakkaan kun ji'atti hammam ta'a jettanii gaafata. What is the age of patient in months? Umuriin namicha kanaa kun ji'a yoo kaa'ame hammam ta'a? Solution. Step 1. Convert the year to months. Jalqaba maal gochuu qabna? Waggaa gara ji'aatti deebisuu qabna jechuudha. Sana gochuudhaaf waggaan tokko ji'a meeqa qaba? Ji'a 12 akka inni qabu yaadachuu qabna jechuudha. Therefore 25 years times 12 months per year is equal to 300 months. Kanaaf ishii walakkaa sana hambisnee ishii tokko lammaffaa sana hambifnee ishii waggaa 25 sana yoo convert goonu 25 sana waggaa 25 ji'a 12 yoo baasnu ji'a 300 ta'a jechuudha. Ji'a 300 ta'a. Then add the addition 6 months half ishiin jettuun immoo 25 half yookiin immoo waggaa 25 fi walakkaadha. Ishiin jettu kun immoo maal jechuudha? Ji'a 6 jechuudha. Ji'i 6 immoo maal goona? Kanaafiyyuu ji'a 300 kanatti idaanaa jechuudha. Total age in months is equal to 300 months plus 6 months. It is equal to 612 months. Kanaaf ji'a 3 fi ji'a 300 fi 12 akka inni ta'u asirratti. Okay. So 306 ta'a kuni 306 kana jaatti deebisa. Sorry, this is 300. Okay, this is ji'a 300 ida'u ji'a ja'a meeqa ta'a? Ji'a 300 fi 6 ta'a jechuudha. Ji'a 300 fi
6 ta'a jechuudha. Kanarratti sirreessaa. Manzis. Okay, manzis. This is not correct. Okay, 306 manzis. Kun isa sirri isaatii jechuudha. Okay, the fourth question says that the student went to measure the length of classroom using tape meter. Barataan tokko dheerina kilaasii maaliin safaruu barbaade? Safartuu meetiriidhaan safaruu barbaade jechuudha. Meetiri teeppii yookiin immoo meetiraan safaruu barbaade. The tape meter reads 8 meter and 40 centimeter. Gaafa safaruu meetirri isaa meeqa ta'e? 8 meetiriidhaa fi 40 centimeterii ta'e jechuudha. Meetira 8 fi centimetira 40. Argitanii? What is the length of this classroom in centimeter? Argitanii? Walumaa gala isaa centimeteraan nu gaafate jechuudha. Inni garuu meeqa safare? Meetira 8 fi centimetira 40 safare jechuudha. Kana yuunitii tokkotti deebisuu qabna jechuu isaati. Kanaaf gaafa yuunitii centimeteraan keenyu maal yaadachuu qabna? First convert meters to centimeter. Meetira 8 kana meeqatti deebisuu qabna? Gara centimeteraatti deebifachuu qabna jechuudha. Meetira tokko jechuun centimetera meeqa? 100. Meetirri tokko centimetera 100 yoo ta'e, if 1 meter is equal to 100 centimeter, 8 meter is what? Okay, meetira 8 meeqa ta'a jennee criss cross goona jechuudha. Criss cross gaafa goon 8 meter times 100 centimeter per meter is equal to 800 centimeter. Kanaaf meetir centimeterri 8 kun meeqa ta'a jechuudha? Centimetera 800 ta'a jechuudha. Kanaaf tootaalii argachuun maal goona? Meetira 800 ida'uu meetira centimetera 800 ida'uu centimetera 40 centimetera 800 fi 40 argannaa jechuudha. Okay. The question number 5 says that how many minutes are there in 3 days? Argitanii? How many minutes are there in 3 days? Daqiiqaa meeqatu guyyaa 3 keessa jira? Daqiiqaa meeqatu guyyaa 3 keessa jiru? Yookiin guyyaan 3 daqiiqaa meeqa of keessaa qabaa jedha. Solution. First convert days to hour. Jalqaba maal gochuu qabna? Guyyaa keenya gara sa'aatiitti deebisuu qabna jechuudha. Guyyaa keenya gara sa'aatiitti deebisuu qabna. Guyyaan tokko sa'aatii meeqa qaba? Sa'aatii 24. Therefore 3 days guyyaan 3 immoo sa'aatii 24 yoo baay'isne meeqa ta'a? Sa'aatii 72 ta'a jechuudha. Amma maalitti deebifanne? Sa'aatiitti deebisne. Isa sa'aatiitti deebisne kan immoo maalitti deebisna? Gara daqiiqaatti deebisnaa jechuudha. Gara daqiiqaatti deebisnaa jechuudha. Gaafa gara daqiiqaatti deebisnu immoo sa'aatiin tokko daqiiqaa 60 qaba jechuudha. 1 hour is equal to 60 minutes yoo ta'e, sa'aatiin 72 immoo daqiiqaa meeqa ta'a? 60 baay'isne daqiiqaa 4320 ta'a jechuudha. Sana booda maal arganne? Minuutii yookiin immoo daqiiqaan keenya guyyaa 3 keessa jiru kana ta'adha jechuudha. Okay. Question number 6. If the area of single ceramic is 0.25 meter square, how many ceramics are used to cover a floor of classroom whose area is 40 meter square? Okay. Kana jechuun maal jedha isinitti fakkaata? If the area of single ceramic, ceramikiin yookiin immoo isheen ittiin mana ijaaran ceramikiin bal'inni ishii tokkoon ishii bal'inni ishii 0.25 meetiri iskeerii yoo taate, mana bal'inni isaa 40 meetiri iskeerii ta'u ijaaruuf yookiin guutuudhaaf hammam nu gaafata jedha. Calculate the number of ceramics. Kanaaf ceramicsii meeqan barbaachisa jechuu isaati jechuudha. Ceramicsii yookiin immoo
ceramic jennaani kan floorii mana tokko keessa naqanii ittiin ijaaran jechuudha. Kanaaf jalqaba maal goona number of ceramic is equal to area of floor divided by area of single. Kana jechuun area mana kanaa tokko ishiitiif yoo hirre baay'ina ceramicii sanaa gabaabumatti argachuu dandeenya jechuudha. So 14 meter square divided by 0.25 meter square. Meter square is cancelled by meter square. 4 divided by 0.25 is equal to 160 number of ceramics jechuudha. Okay, the question number 7 says that the distance between sun and the earth is about 1.5 times 10 power of 11 meter. Fageenyi lafaa fi fageenyi aduu fi lafa gidduu jiru. The sun and the earth, the distance between sun and the earth. Fageenyi aduu fi lafa gidduu jiru meetira 1.5 times 10 power of 11 ta'a jedha. Express this distance in prefix. Fageenya kana maaliin gabaabsitii kaayii sin gabaabsitii kaayii nun jedha jechuudha. Remember prefix. Prefixin lakkoofsa gara positiivitti isaa ta'u gara negatiivitti baay'atan gabaabsinee kaa'udha jechuudha. Mee fakkeenyaaf sinan yaadachiisa. Milimeetirii jechuun 10 power of 3 meetir jechuudha. Meegaameetiri jechuun 10 power of 6 meetir jechuudha. Giigaameetiri jechuun 10 power of 9 meetir jechuudha. So 1.5 times 10 power 11 meetiri kana gaafa gabaabsinu meeqa gochuu dandeenya? 10 power of 9 kana 10 power of 9 kana 10 power of 11 kanarraa gaafa hir'isnu maal ta'a? Giiggaa ta'a jechuudha. So 0 tokko haftu kana asitti daballee 0 gaafa asitti daballu tuqaan kun asii baddii 150 giiggaa meetirii ta'a jechuudha. 150 giiggaa meetiriidhaan gabaabsinee kaa'uu ni dandeenya jechuudha. Okay, this giga represents 10 power of 9. Okay, this when we come back from this to this point, we went 2 points. So this 2 point represent the number less from this 9. So this is totally 150 giga meter. Okay. The question number 8 says that the volume of the earth is on the order of 10 power of 21 meter cube. Volume yookiin immoo qabeen lafa tokko qabeen lafaa orderii yookiin immoo 10 power of 21 meter cube keessa jira jechuudha. What is this cubic kilometer? Okay, what is this cubic kilometer? What is in cubic centimeter? Okay, lakkoofsa kana maaliin kaa'e jedhee kiiloomeetiri kiubii fi seentimeetiri kiubiidhaan kaa'e jedhe jechuudha. Meetiri kiubiidhaan isa jiru kana. Meetiri kiubiidhaan isa jiru kana gara kiiloomeetiri kiubii fi seentimeetiri kiubiitti gaafa deebisnu maal ta'a? 1 kiiloomeetiri cube is equal to 10 power of 9 meter cube jechuudha. 1 kilometer cube is equal to 10 power of 9 meter cube. Kana kun eessaa dhufa? 1 kilomeetiriin wal qixa meeqa? 1,000 meetirii. 1,000 meetirii waan ta'eef asiinis kiubii gaafa gootan this is 1 kilometer cube is equal to 10 power of 9 09 dhufa jechuudha. Meetir kiubii ta'a jechuudha. Jirraa dhufa kun 10 kana ta'a. Yoo ta'e 10 power of 21 inni kennamni kun immoo meeqa ta'a jennee criss cross goona jechuudha. Criss cross gaafa goone baay'isne 10 21 meter cube over 10 power of 9 meter cube. Meetir kiubiidhaan gaafa baddu 10 power of 21 minus 9 is equal to 10 power of 12 kilometer cube ta'a jechuudha. Akkasuma inni lammaffaas haaluma sanaan
calculate gootu jechuudha. Meetir kiubiin 10 power of 6 centimeter cubeidha. Haaluma kanaan calculate gootanii 10 power of 27 centimeter cube argattu jechuudha. Gaaffiin salgaffaaf inni dhumaa akkas jedha. For each of the following write the measurement using the correct symbols for the prefix and the base units jedha. Kana jechuun 101 nanosecond. Fakkeenyaaf 101 nanosecondii 10 miligiraamii 72 giigaameetirii. Kana maal godhi jedhe? For each of the following write measurement using the correct symbol. Iddoo bu'ee sirrii fi prefixii yookiin gabaabsi kaayii isiniin jechuudha. Fakkeenyaaf 101 nanosecondii measurementiin isaa 101 nanosecondii. 101 nanosecondii jechuun nanosecondii ta'a jechuudha. NS nanosecondiin NS dha jechuudha simbooliinsa. NS 101 NS or nanosecond. Okay, nanosecondiin immoo base unit is secondii dha jechuudha. 10 milligram biirra kan jiru immoo measurementiin isaa 10 milligramiidha. Simbooliinsa mg dha jechuudha. mg this is unit isaati. Milligramiin isaa immoo 10 power of minus 3 ta'uusaa ilaallee turre jechuudha. Miligiraamii haala kanaan jechuudha. Unitiin giraamiidha jechuudha. Okay, 72 giigaameetiri jechuun immoo 72 gm dha. Giigaa jechuun immoo 10 power of 9 akka ta'e ilaallee turre jechuudha. 10 power of 9 giigaameetiri ta'uusaa haala kanaan gabaabsinee kaa'uu dandeenya jechuudha. Kana fakkaata barumsi keenya har'aati. Egaan barattoota kana keessatti gaaffii qabdu jedheen yaada. Gaaffii yoo qabaattan barreessaa. Wal gaafachaa wal wajjiniin solve gochaa deemnaa. Egaan boqonnaa 2 asuma irratti xumurraa. Gaaffiiwwan kana hunda isaanii haala kanaan hojjetaan deemuunis xiqqoo ni ulfaata. Kanaaf darbee isin hojjechaa barumsa osuma isin barsiisu gaaffiiwwan kana isin solve gochaa waliin adeemna. Subscribe share godhaa hiriyoonni keessan akka baratan akkasuma qophii qormaata biyyoolessaatiif akka isaan ga'u ta'an gochuudhaaf egaa hammumaa kaasnee wal wajjiniin hojjechuu wal wajjiniin qo'achuun dirqama keenya waan ta'eef jabaadhaa. Dubbisaa na duukaa bu'aa. Subscribe share godhaa. Gaaffii yoo qabaattan immoo naaf barreessaan ergaa kootii. Guddaa galatooma.